السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نبلي وانكية نجيك أبدو جرتو الحمد لله. أرى الفيديو هراك أوديس إنه فجرا فيديو نرمو فايدة لوميتي لوميو كقامك إنك ستي صورته بايفنو تاي فايدة كمية كرا أرجنو سنيف من شاء الله كستو إبي أما كالدنيا والجهمي لتكون أبي كان أكمتي يولومي كصورة نتاي إبي كان فرايتي سودان دينك أمي كأنك ofirraatti sakajedhuu fi rabbuyyuu nutti hin fidin yoo kan qabu ta'e illee akkamitti akka loomii yoo ka itti fayyadamnu ta'e irraa dandamachuu dandeenya ka jedhu isiniif inshaallah. Haga gama video ndemne duratti ammoo subscribe gootanii gara maatii kiyyaa idaamuun dagatina warri video kiyyaa faaraa taatan jechuudha. Warra amma dura laaf gootanii nafaana turtanillee galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaasiniin jecha. Loomiin qaama keenyaaf faayidaa hedduu nuu kenna akka qaamni keenya dhibee garagaraatiin hin hubamne akka qaamni keenya dandeettii humna dhibee ofirraa ittisuu horatuuf nu gargaara akkasuma dhibee garagaraatiin yoo ka qabamne ta'ellee akka qaamni keenya dhibee sanarraa dandamatuuf nu gargaara. Loomiin of keessaa asiidii of keessaa qaba dandeettii antibakteeriyaalidhallee dandeettii vaayirasii bakteeriyaa garagaraa ajjeesullee of keessaa qaba. Akkasuma waan qaama keenya nuuf jajjabeessuu qaama keenyaaf bareeda vaayitaamin C illee of keessaa qaba pootaashiyeem illee of keessaa qaba. Kanaaf yoo loomii kaya sooratu baay'ifnu ta'e qaamni keenya dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu akka inni horatuuf nu gargaara jechuudha. Akkasuma yoo ka dhukkubsannu ta'ellee akka dhukkubbii sanirraa dandamannee jala arrabaanee dabarruuf nu taasisa jechuudha. Faayidaa loomirraa argannu keessaa inni tokko fakkeenyaaf yoo qoonqi keenya yookaan ammoo gororroo isa jedhaniin ka liqimsaa waa bakka gadi waa liqimsinuun kana keessa kan dhukkubuu ka madaa garagaraa yookaan ammoo hooksisa garagaraa qabaatu kan quqqufaasisu yoo ta'e loomiin akkuma isiniin jedhee antibakteeriyaadha dandeettii bakteeriyaa garagaraa ajjeesuu qaba asiidillee of keessaa qaba waan ta'eef madaa bakteeriyaa qaama keenya keessa ka qoonqoo keenya keessaa nu hooksisu kanallee dandeettii ajjeesuu hooksisa sanurraa fayyisuu qaba. Vaayitaamin C illee of keessaa qaba kanaaf gororroo keenya kan hooksisullee nurraa fayyisuudhaaf nu gargaara jechuudha. Akkasuma keessa dhibee amma addunyaarra fiigaa jiru kanaafillee yoo ka fayyadamnu ta'e nu gargaara jechuudha. Yeroo qoonqoon keenya akkas nu hooksisee nu qufaasusitti bishaan oowwaa fuunee loomii itti cuunfinee wajjin loomii yoo ka dhugnu ta'e hincinni qufaasisa nu qufaasisan nurraa hir'isuudhaaf nu gargaara. Akkasuma lammaffaarratti asmii garagaraa yoo ka qabnu ta'e sababa asmii sanii fi funnaan keenya gororroon keenya fuurri nu cufamee nutti cufu ta'e loomii yoo ka bishaan oowwaa fi loomii qullubbii adii kana walitti daballee akkasitti ka fayyadamnu ta'e asmii nu cufee nu haguuge san nurraa banuudhaaf dandeettii qaba. Loomiin dandeettii bakteeriyaa ajjeesuu qaba vaayitaamin C dha wanta akkasii sanii fi fayyaadha jajjabina qaama keenyaaf illee seelii keenya ka dhukkuba saniin gadi dadhabellee akka dammaqu taasisa jechuudha. Kanaaf wanta akkasiin nu haguuge san nurraa gadi deebisuudhaaf nu gargaara. Akkasuma sadaffaarrattis oowwinna qaamaa yoo ka qabaannu oowwinna qaamaa yookaan ammoo laayidaa isa jedhamu ka garmalee kana yoo ka qabaannu ta'e akkasuma loomii yoo bishaan oowwaa wajjin walitti idaanee ka dhugnu ta'e oowwinna sanurraa gadi hir'isa jechuudha. Akkasuma ammas qufaa fi qufaan nu qabee nu haxxifachiisu nu qufaasisu nu haguuge jedhe qufaafillee dawaadha jechuudha loomiin. Ammas yoo wanta akka nyaata nama jibbisiisuu fedhii nyaataa namarraa hir'atee akkasuma nyaata nyaannee kan nurraa ol deebuudhaan nu rakkisu ta'e loomii yoo yeroo sanitti loomii murree ka bishaan isaa xuxuuxannu ta'e hedduu tokko nu gargaara. Yeroo hedduutti fayyadaman ijoollee tiyyaa fi yeroo amma akkana qufaan qabee rakkisee jedhu kana faa nyaata ta'e aannan ta'e yeroo isin gadi dhuydutti irraa gadi deebi'uudhaan faana rakkisa. Loomii muree yeroo sanitti yoo arraabsisee bishaan isaa san xuxuuxattee jettu yeroo sanarraa dhaabbata haqqisii ol deebisuudhaa fi ol rakkisu saniifillee nama gargaara jechuudha. Yeroo fayyaa taanayyuu wanti takkayyuu nun dhukkubin qaama keenya nu jajjabeessaa bakteeriyaa adda addaa vaayirasii qaama keenya keessa jiru nurraa ajjeesa seelii qaama keenyaa nuuf qulqulleessa waan ta'eef loomii yoo itti fayyadamne bareedaadha. Yoo nutti tole kophaa isaa xuxuuxachaa deemaa gadi dhugaati yookaan ammoo bishaan oowwaa wajjin walitti gadi cuunfineeti yoo dhugnellee bareedaadha. Akkasuma qullubbii adii yookaan shunkurtii adii daa'ima loomii walitti maknee yoo ka fudhannullee hedduu tokko qaama keenyaaf bareedaadha itti fayyadamaa isiniin jedha. Furdina qaamaallee hin hir'isa.
wanta furdina moora garaa kenna keessa jiru gubee dabarsa asiidii of keessaa qaba jedhee jira. Kanaaf furdina qaama kenna keessa illee cooma garaa keessaa gubee ajjeesa waan ta'eef yoo itti ka deddeebinee dhugnu ta'e furdina qaamaa illee nurraa hir'isa jechuudha. Faayidaan loomii kana qofaa miti, faayidaa hedduu qaba. Dhibee qaama keenyarraa ittisuuf nu gargaara. Akkasuma dhibeen garagaraa yoo qaama keenya nu qabatellee akka nu dandeenye dhibee sanirraa dandamannee dafnee fayyinuuf nu gargaara. Kanaaf loomii itti fayyadama. Sinin jedha bakkuma deemtanitti xuxuxachaa deemaadha. Inshallah kana fakkaataa yoo jaallattan like, share, comment, subscribe godha. Video yoo jaallattan gaafii yoo qabaattan ammoo karaa commentii jalaatiin naaf deebisaa wanta isin barbaaddan laalee video wanta beekurraa isiniif hojjedha inshallah. Akkasuma yaada keessanillee karaa commentii jalaatiin naaf barreessaa. Hedduu tokko isin jaalladha inshallah. Yaada keessan sirriitti naaf qooda. Like ammoo gochuu hin irraanfatina. Likein keessan hedduu tokko na gargaara. Video kiyyoo jaallattanii arge jaalladhe tanillee kabiraa hojjechuu irratti wanta beekurraa isin gargaaruu fi naka kaasa waan ta'eef kana fakkaataa ga video biraatiin walitti deebinutti irraaf. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.